Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu Atomic Spectra kan jedhudha jechuudha. Kunis keemistirii kutaa 11ffaa jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin ta'an affeerraa keenyadha jechuudha. Atomic or line spectra are produced from the emission of photon of electromagnetic radiation. Atomic yookiin line spectra kan nuti jennu emission of photon of electromagnetic radiation irraa kan produced ta'udha. Emission of photon jechuun maal jechuu akka ta'e paartii darbe keessatti ilaallee irra dhiyyaadha. Emission photon jechuun ifti aduu gaafa baatu tiyuubii tokko keessatti akka baasanii waan baatetti yaada yookiin gaazii tokko irratti akka wanta seen baatetti yaada. As keessa fakkeenyaaf gaazii hidroojiinii jira inni ta'e ifti aduu kun yookiin footoniin kun immoo gaafa seen itti baatu maaltu gallakkifama jechuudha. Line spectra gallakkifama jechuudha. Yookiin immoo halluu gosa garaagaraa gallakkifama jechuudha. Isaan maal jenna? Line spectra yookiin atomic spectra jennee waamna jechuudha. Ifa aduutu jira. Ifa aduu kuni gaazii ta'e tokko irratti gaafa bahu fakkeenyaaf gaazii hidroojiinii fudhadhee akkasumas gaazota kan biroo irratti gaafa bahu maaltu produced ta'a jechuudha. Atomic or line spectraatu produced ta'a jechuudha. Different kind of spectrum are observed when an electric charge or spark passes through a gas such as hydrogen. Akkuma nama isinii kaasee spectrumii gosa garaagaraa arganna. Yeroo itti sparkii yookiin xiyyi gaazii sana keessa baatu jechuudha. Electric discharge'n kan hidhattee gaazii sana discharge gootu gaafa keessa baatu maaltu produced ta'a? Different kind of spectrumitu produced ta'a jechuudha. The electric discharge is an electric current that excites or energizes the atom of the gas. Electric discharge'n kuni maal fayyada? Atomii sana energy kennuufi yookiin immoo akkasiin spectrumii gosa adda addaa kana excite gootu akkasiin gallakkistu gochuuf isa gargaara jechuudha. Electric discharge'n kuni jechuudha. More specifically, the electric current transfer energy to the electron in atom, raising them to excite state. Maal jedha? Baay'ee waan murtaa'aa ta'e specifically kan ta'e jechuudha. Electric current'n energy transfer godha. Eessatti? Bifa elektirooniitiin jechuudha yookiin immoo elektiroonii transfer godha. Kun immoo eessa keessattidha? Atomii keessatti. Silamma fakkeenyaaf elektirooniin tokko gulantaa gadi irra turte jenna ta'e gaafa energy argattu gulantaa oliitti dabarti jechuudha. Gulantaan olii sun immoo maal jedhama? Excited state jennee waamna jechuudha. The atom then emit the absorbed energy in the form of light as the electron return to lower energy state. Yeroo itti isheen itti energy kana immoo isa sila fudhatte deebitee gallakkistu elektirooniin kuni bakka jalqaba turte yookiin lower energy leveliitti deebiti jechuudha. Isteetii jalqaba turte irratti deebiti jechuudha. When a narrow beam of the light is passed through a prism, we do not see a continuous spectrum or rainbow as sunlight does. Fakkeenyaaf akkuma sila jalqaba irratti isinii kaasee ture ifti aduu asirraa dhufti hin jiree. Gaafa ifti aduu kun dhuftu gaazii kana keessatti gaafa seen baatu bifa sparkiitiin jechuudha. Gaafa seen as keessatti baatu line spectraatu gallakkifama isiniin jedhe. Gaafa line spectraan kun gallakkifamu halluu gosa adda addaatu uumama. Spectrumii gosa adda addaatu uumama jechuudha. Yoo ifti aduu kun narra'u taate, narra'u jechuun baay'ee qalloo kan taate yoo ta'e maaliin ta'u jechuudha? Halluu gosa baay'ee hin argannu jechuudha. Notice continuous spectrum hin argannu. Continuous spectrum jechuun yookiin rainbow jechuun bifa halluu gosa baay'ee kan of keessaa qabu. Fakkeenyaaf rainbow jechuun sabbata waaqayyoo jechuudha. Sabbata waaqayyoo jechuudha. Akka ifi aduu hojjetutti amma fakkeenyaaf ifi aduu kuni yeroo bahu
akka saayinsii qorannoo saayinsiitti jechuudha. Gaazii tokko irratti gaafa ba'u halluu gosa garaagaraa yookiin reenbootu uumama jechuudha. Akka ifti aduu godhutti yoo narroo biimiin kun ba'e hin taasisu jechuudha yookiin immoo danda'ee amma sunlaayitii hin godhu jechuudha. Yoo baay'ee qalloo ta'e amma sunlaayitii sana gochuu hin danda'u jechuudha. Razor only a few color are observed. Kun immoo kalaroota xinnootu mul'ata jechuudha. Few coloriitu mul'ata jechuudha. Displayed as a series of individual lines. Kunis immoo maaliin displayed ta'a? Series individual lineidhaan displayed ta'a yookiin bakka bu'a jechuudha. This series of line is called elements atomic spectra or emission spectrum jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf reenbooyin kun spectrumiin kun qalloodha yookiin narra'uudha. Gaazii kana irratti baate gaaziin kun immoo kalarii muraasa duwwaa kennuu lakkise. Kalarittii ishee muraasa gad lakkifamte yookiin individuaalii isaatiin maal jenna tokkoon isaatii fi atomic spectra jenna yookiin immoo emission of spectrum jennee waamna jechuudha. Itti fufee maal jedha? The wavelengths of these spectral line are characteristics of the element producing them. Wavelengthsiin spectrum kana elementii irratti hundaa'e amala garaagaraa ni qaba. Amala garaagaraa qaba jechuudha. Producing them spectrumii sana nuu kennuuf faayidaa qaba. Akkasumas immoo amala garaagaraa qaba elementii irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf kan kalariin magariisni ittiin yookiin wavelengthii halluu magariisni ittiin deemuu fi kan ittiin halluu diimaan ittiin deemu garaagaradha jechuudha. Kanaaf wavelengthii garaagaraa qaba. Wavelengthiin kun immoo elementichi amala akkamii qaba kan jedhu nuu dhiyeessa jechuudha. Akka nuyi elementiin suni amala akkamii akka inni qabu ittiin barra jechuudha. Wavelengthii isa irratti hundoofne jechuudha. Used for their identification akkuma nama isinii kaasedha jechuudha. For example, the emission or line spectrum of hydrogen atom is as shown in the figure 1.1. Fakkii kanarraa wajjin ilaalachuudha itti fufne. Fakkii kanarraa akkuma argaa jirtanii kun high voltageedha. Voltagii guddaa kan itti gad lakkifamu jechuudha. Voltagii guddaan kan keessaa booda asii akkuma argaa jirtanii isliitiidha kuni. Isliitii jechuun ifa xiqqoo kan wanta gad lakkifame sana of keessa dabarsitu jechuudha. Kun immoo prizimiidha. Prizimiin kun immoo kalarii kana dubbisuuf gargaara jechuudha. Akkuma argaa jirtanii gaafa isliitii kana keessaa ifi kuni yookiin ispaarkiin kun baatee dhuftu jechuudha. Maaltu uumameesti? Halluu gosa kalarii diimaatu uumame, asii magariisatu uumame, gosa garaagaraa kanatu uumame jechuudha. Yaadisaa kana fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sila isiniin jedhee wavelengthii gosa garaagaraa irrattidha kan isaan gad lakkifaman jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun wavelengthii 410 naanoomeetirii qaba. Kun immoo 434 naanoomeetirii qaba. Inni kunis 486 qaba. Akkasuma kun immoo 656 naanoomeetirii qaba jechuudha. Wavelengthii gosa garaagaraa qabu jechuudha. Itti fufee maal jedha? Change energy between discrete energy level in hydrogen will produce only certain wavelengths of emitted light. Energy discrete energy level gidduutti produced ta'u yookiin geeddaramu hydrogenii keessatti ammaaluu wavelengthii muraasa duwwaa maal godha? Emittii godha yookiin wavelengthii xiqqootiin laayitii kana emittii godha. Enerjiin akkuma sila isinii kaasee isteetii tokkorraa gara isteetii biraatti darba. Yeroo isteetii biraatti gara isteetii biraatti darbu enerjiin isaa cheenjii ta'a. Gaafa enerjiin isaa cheenjii ta'u kan inni ittiin footonii kana gad lakkisu wavelengthii baay'ee murtaa'aa ta'een yookiin wavelengthii baay'ee xiqqoo ta'een jechuudha. Akka isaatti arginutti figure 1.12dha. Wajjin itti fufnee ilaalla. For example, in a given change energy from a high to the lower level would give
a wavelength of light which can be expressed using Planck's equation. Enerjiin cheenjii taatu gara levelii tokkorraa gara levelii biraatti gaafa inni darbu kana jechuun laayitiin bifa wavelength murtaa'eetiin levelii tokkorraa gara levelii biraatti gaafa inni darbu enerjii cheenjii taatu kana Planck's constant equationitiin ibsuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun change of energy is equals to HV. Iddoo V kana maaltu galuu danda'a? C over lambdaan galuu danda'a jechuudha. Kana booddee H Planck constantiin galuu danda'a. C over lambdaan kun immoo akkuma kanaan dura ilaalle Cni speed of light dha. Lambdaan immoo wavelength keenyadha jechuudha. Kanaan egaa energy state tokkorraa gara state biraatti dabartee yeroo itti fotoniin state tokkorraa gara state biraatti darbu energy kana gidduutti change taatu kana bifa kanaan calculate dandeenya jechuudha. Asirraa akkuma arginu wavelength garaagaraa qabu jechuudha. Wavelength isaanii irratti hundaa'e garaagaran ta'a jechuudha energy isaaniis. Fakkeenyaaf kan energy sadaffaa inni ilaallatee wavelength isaa inni isinitti argamate isa gara olii irraati jechuudha kan isheen maddite. Isa lammaffaa irra jiru irraati kan isheen maddite. Kana sirriitti isinitti agarsiisa. Akkuma isin argaa jirtanii kunoo ishee kanarraati jechuudha kan isheen maddite. Inni kun immoo kanarraati jechuudha. Kanaafi wavelength isaanii irratti hundaa'e maal ta'a jechuudha? Garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Wavelength isaanii irratti hundaa'e gargar ta'a jechuudha. Inni sun amma ilaalle gaa maal keessattidha? Various energy level in the hydrogen atom. Hydrogen atom irratti wavelength garaagaraa akkasumas energy garaagaraa gaafa isheen uumamtudha jechuudha. Wavelength garaagaraa qaba taanaan energy garaagaraa qabaataa jechuudha. Kanatti fufnee kan nuti wajjin ilaallu the Bohr model of the hydrogen atom. Dhimma kanarratti Bohr hydrogen atom irratti qorannoo geggeesseera. Qorannoo Bohr modeliin geggeesse kanammoo wajjin ilaallu. In 1930, Niels Bohr, a Danish physicist, explained why the orbiting electron does not radiate energy as it moves around the nucleus. Bara 1913 keessa namichi Niels Bohr jedhamu physicist biyya Danish kan ta'e jechuudha. Waa'ee maalii ibse? Orbitiin elektirooniin gaafa orbitii irra naannoftu maaliif energy gadi lakkistu jedhee yaada dhiyeesse jechuudha yookiin qorannoo isaa dhiyeesse jechuudha. Gaafa energy jira yookiin elektiroonii jira. Elektirooniin kun gaafa seeni orbitii irra naannoftu fakkeenyaaf kun orbitii jennee orbitii kanarra gaafa seen naannoftu elektirooniin jechuudha. Maaliif energy raadiyeetii yookiin energy maaf gadi lakkistu jedhee Niels Bohr qorannoo dhiyeesse jechuudha. He introduced the fundamental idea that the absorption and emission of light by the hydrogen atom was due to energy change of the electron within an atom. Inni yaada bu'uura waa'ee enerjiin absorbii ta'uu akkasumas immoo emissionii ta'uu enerjiin galakkifamu akkasumas immoo fudhatamu hydrogeniin atomii irratti hundaa'eeti jechuudha qorannoo isaa kan geggeesse. Kunis sababa maaliitiin energy change of electron within an atom gaafa enerjiin change ta'u elektirooniin immoo atomii keessaa kan isheen muuvii gootudha jechuudha. Yerootti kana maaliftu enerjiin change ta'a. Enerjiin kan elektiroonii irra jiru suni maaliif change ta'a elektiroonii keessatti wanta jedhamudha jechuudha. Fundamental idea waa'ee absorption fi emission of light maaliitiin hydrogeniitiin. Kunis immoo sababa maaliitiin energy change taatu maaliin elektirooniitiin. Eessa keessatti immoo atomii keessatti jechuudha. The fact that only certain frequencies are absorbed or emitted
by the atom tell us that only certain energy change are possible. Maal jedha? Guutummaan guututti yookiin immoo sirrii masaatti frequency xiqqootiin kan isheen absorb taatu yookiin kan isheen gallakkifamtu maaliin jechuudha atoomiitiin. Enerjiin kan isheen change taatu frequency murtaa'een yookiin immoo kan isheen gallakkifamtu frequency murtaa'een. Kunis enerjii murtoofte duwwaatu gallakkifamuu danda'a jechuudha. Enerjii murtoofte frequency murtoofteetiin kan isheen gallakkifamuus fudhatamuus dandeessu jechuudha. Itti fufee maal jedha? Thus energy change in an atom are quantized. Kana jechuun immoo enerjiin yeroo change taatu atamii keessatti jechuudha maal taati? Quantized taati. Quantized ta'uu jechuun akkuma kanaan dura isinitti hime footonii fudhatteeti jechuudha. Footonii of keessaa qabdi jechuudha. Footonii of keessaa qabdi jechuudha. Quantized ta'e jechuun footonii yookiin ifa aduu kana ofitti fudhateera jechuudha. Bohr used Planck's and Einstein idea about quantized energy and proposed the following assumption. Niels Bohr namicha amma gubbaatti yaada kana dhiyeesse kun jechuudha. Yaada Planck's fi Einstein idea irratti hundaa'uutiin waa'ee enerjiin akkamittiin absorbii taati akkamittiin immoo immiitii taatu wanta jedhu wantoota armaan gadii assumptionii yookiin yaadota armaan gadii jechuudha kan inni kaa'e. Yaadota kana keessa dogoggorris jira sirriinis jira jechuudha. Isa dogoggora gara boodaatti backward of Bohr model jennee ni ilaalla. Amma garuu guutummaa masaa wajjin ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti the electron in an hydrogen atom travel around the nucleus in a circular orbit. Maal jedhee kan inni irratti hojjete asitti kan isinii galuu qabu Bohr jechuudha. Kan inni irratti hojjete hydrogen atomii duwwaa irratti jechuudha. Elementoota kan biraan fayyadamne kan fayyadame eenyu duwwaadha? Hydrogen atomii duwwaa irratti fayyadame hojjete jechuudha. Kanaaf egaa gaafa proposal isaa dhiyeessu yaadi tokkoffaan inni kenne elektirooniin hydrogen atomii keessa jirtu niikuleesii riseerra kan isheen ittiin naannoftu bifa sarkiliidhaanii jedhe. Yaada isaa tokkoffaa keessa bifa sarkiliidhaan naannofti jedhe. Elektirooniin hydrogen irra jirtu niikuleesii iseerra bifa maaliitiin naannofti? Bifa sarkilii ta'een jedhe. Kun yaada tokkoffaadha. Yaada lammaffaan immoo the energy of the electron in an atom is proportional to its distance from the nucleus. Yaada lammaffaa isaa immoo enerjiin elektiroonii fakkeenyaaf enerjiin elektiroonii tokko kuni niikuleesii jennete enerjiin elektiroonii tokko gaafa distaansiin niikuleesii irraa sittu enerjiitti ni dabalti jedhe. Kana jechuun enerjiidhaa fi distaansiin hariiroo kallattii qabu jedhe. Kana jechuun enerjiin keenya cheenjiin i'dhaan bakka bu'a. Distaansiin inni jedhamu maalidha? Wavelengthidha jechuudha. Kana jechuun akka Bohr modeliitti enerjiitii fi wavelengthiin hariiroo kallattii qabu jedhe jechuudha. Kana jechuun immoo jedhattee ofii the farther an electron is from the nucleus the more energy it has. Maal jedhee elektirooniin baay'ee niikuleesii irraa fagoo yennaa taate enerjii guddaa qabdi jedhe. Akkuma nama isinii kaase jechuudha. Yeroo enerjiin dabalu maaltu dabale jechuudha? Distaansii niikuleesii fi elektiroonii gidduutu dabale jechuudha. Kana jedhe jechuudha. Yaada lammaffaa kan Bohr kuni. Yaadi sadaffaa kan Bohr only limited number of orbit within certain energy are allowed. Nambaruu fi orbiitii duwwaatu murtaa'aadha. Enerjii maal gochuudhaaf? Tiraansferii gochuudhaaf. Tokkoon enerjii sana baachuudhaaf maal orbiitii murtaa'e duwwaatu jira. This means orbit are quantized. Kana jechuun immoo orbiitiin maal taate jechuudha? Quantized ta'e yookiin immoo footonii ofitti fudhatte jechuudha. Kun yaada sadaffaa isaati jechuudha. Yaada afuraffaan isaa immoo Bohr dhiyeesse immoo the only orbits that are allowed are those for which the angular moment of the electron
is integral multiple of h over 2 pi. maal jedhee enerjiin allowed taate kun immoo enerjii orbiitiin kun orbiitiin enerjii kana baachuuf allowed taate yookiin ayyamamte kun immoo multiple h over 2 ti jechuudha. h over 2 pi tiin baay'ataa kanaatiin deemti jedhe. eenyutu Bohaar jechuudha yaada afuraffaa isaati. enerjii orbiitiin enerjii kana baachuuf allowed taate yookiin ayyamamtuu taate baay'ataa maaliitiin h over 2 pi tiin jechuudha. kun immoo maalodha? angular momentum of electron dha jechuudha. angular momentum of electron. yaada shanaffaa isaa as long as an electron stay in a given orbital it neither gain or loses energy. elektirooniin tokko orbiitii mataa isii sanarraa yenna turtee enerjii isin fudhattu enerjii isin kennitu jechuudha. yoo sochoote waatu enerjii kennuusi fudhachuus dandeessi jedha. eenyutu? Bohaar jechuudha. yaada shanaffaa isaati kuni. itti fufee maal jedha? that means the atom does not change its energy while the electron moves within an orbit. gaafa itti fufee maal jedha? gaafa elektiroonii orbiitii irra muuvii gootu enerjiin cheenji ta'u hin jiru jedhe. asitti immoo jedhu dhufe that means atom does not change its energy. atoomiin mataansaa maalin godhu jedhe enerjiin jijjiiru yerootti elektirooniin orbiitii mataa isii sanarra naannoftu asuunaas jechuudha. saatii wal fakkaataa sanatti jechuudha. saatii wal fakkaataa sanatti atoomiinis enerjiin jijjiiru. amma fakkeenyaaf kana sirriitti isiniif ibsu kuni elektirooniitu orbiitii mataa isii irra naanna'aa jira yenna ta'e atoomiin as keessaa kuni akka elektirooniin kun naanna'aa jirtuuni atoomii isaa cheenjiin godhu jedhe. atoomiin enerjii isaa cheenjiin godhu jedhe. kun yaada shanaffaadha. the electron move to a higher energy orbit only by absorbing energy in the form of light. elektirooniin enerjii guddaa kan isin qabaachuu dandeessu yoo enerjii ofitti fudhatteedha. kunis foormii maaliitiin? foormii laayitiitiin jenna ta'edha. akkasumas immoo emit light when the fall of to lower energy orbit. akkasumas kan isin enerjii guddaa qabachuu dandeessu yoo immiitii gooteedha. yoo laayitii kan immiitii gooteedha. kunis immoo lower energy leveliitti gaafa isin gadi buutu yoo immiitii goote maal qabaachuu dandeessi? higher energy orbit qabachuu dandeessi jechuudha. itti fufee maal jedha? the energy or photon of the light absorbed or emitted is exactly equal to difference between the energy of the two orbits. maal jedhee? enerjii footonii kan gallakkifamtu yookiin kan fudhatamtu maalii wajjin wal qixa jedhee enerjii gidduu isaanii jiru wajjin wal qixxeedha jedhe jechuudha. cheenjiin enerjii wajjin wal qixxeedha jedhe. fakkeenyaaf enerjiin absorbiid taate tokko yookiin immoo immiit taate tokko differeensii enerjii isaanii gidduu wajjin wal qixxeedha jedhe. itti fufee maal jedha? yaada jaaffaa kana sirriitti isiniif ibsusti. yaada seedhumaa kana energy of photon of the light absorbed or emitted exactly equal to difference between the energy of two orbit. orbitii lama jira inni ta'e orbitiin tokko isa kanadha. orbitiin tokko immoo irra keessaan jira inni ta'e haala kanaani irra keessaan jira inni ta'e yeroo itti enerjiin absorbed taatu yookiin immiit taatu fakkeenyaaf isa kanarraa gaafa immiit taatu gaafa gallakkifamu gara enerjii isa kanaatti gadi bu'a. yeroo itti gadi bu'u kanatti immoo maal jedha? kana yeroo itti gadi bu'u kanatti enerjiin cheenji ta'e kuni yookiin enerjiin fudhatamte kuni enerjiin gallakkifamte kuni maalii wajjin wal qixxeedha jedha. enerjii orbiitii kanaa lamma hin walirraa hir'isne. fakkeenyaaf sila kuni enerjii mataasaa qaba. fakkeenyaaf kun sila 5 qabaatu kun immoo sila 10 qabaatu. gaafa sirraa gadi bu'u enerjii immiitii godha. enerjiin immiit taate kuni maalii wajjin wal qixa jechuudha? 10 hir'isu 5 wajjin
wal qixxeedha jechuudha. Innis meeqa ta'a? 5 jechuudha. Kana jechuun enerjii yookiin footoonii 5tu foolii ta'e yookiin immiitii ta'e yookiin gad lakkifame jechuudha. Kana jechuudha. Itti fufee furthermore Bohr showed that radii are of the perimeter orbit or energy level for the atom of hydrogen atom relate to Planck's constant H. Bohrii raadiyeesii akkasumas energy level of hydrogen eenyu wajjin wal qabsiisee Planck's constant wajjin wal qabsiisee ibsee jechuudha. Akkasumas electric charge fayyadamee maasii isaas fayyadamee ibsee jechuudha. Consider hydrogen atom with an electron with constant speed v. Hydrogen atomiin electronii kan isheen ittiin muuvii gootu constant speed v dha jedhii qabadhu. Consider jedhee wanta ta'eef v dha jedhii qabadhu. Circulating the nucleus in an orbit of radius r. Kunis maalirra naannofti? Sarkiliirra naannofti. Raadiyeesii kamiini? Fakkeenyaaf kun sentarii jennee raadiyeesii asirraa raadiyeesii qaba. Raadiyeesii kanarraa ispiidii konstaantii ispiidii v dhaan naannofti. Raadiyeesii kanaan naannofti jechuudha. Sarkulii sentarii sanarraa. Sentarii sanarra maaltu jira? Atoomitii jira yookiin niwukileesii atoomitii jira jechuudha. Kanaafi gaafa naannoftu kanaan raadiyeesiin asirraa fageenyi isheen qabdu, asirraa fageenyi isheen qabdu, asirraa fageenyi isheen qabdu. Fageenyi hundumti isaa wal qixxeedha. Fakkeenyaaf aarriin kun 5 yenna ta'e asii 5 ta'a, asii 5 ta'a, asii 5 ta'a, asii 5 ta'a, asii 5 iddoo hunda isaatii meeqa jechuudha? 5 jechuudha. Itti fufee maal jedha? The total energy of electron is the sum of kinetic energy, energy of movement and the potential energy, energy of position. Maal jedhee? Total energy ni elektiroonii sana akkamittiin kaalkuleetama? Kan isheen ittiin deemtu kinetic energy fi kan isheen immoo bakka teessu irratti qabdu position energy dha jechuudha. Kana jechuun gaafa orbiitii irra teessu gaafa energies yookiin emitting goone yookiin absorbing goone position energy qabaatti jechuudha. Garuu yeroo muuvii gootu maal qabaatti? Kan muuvimentii qabaatti kinetic energy jechuudha. Kanaafi fiiziksii keessatti akkuma beeknu kinetic energy 1/2 mv square dha jechuudha. Plus e square over r. In kun immoo maalodha asti? In kun asti maalodha? Charge of electron dha jechuudha. R ni radiyeesii dha jechuudha. R ni radiyeesii dha jechuudha. For an electron to exist is unstable in stable orbit of a constant radius, the centripetal force attracting electron to the nucleus. Fakkeenyaaf kana sirriitti isin ibsu. Nucleusii kuni atoomitti taatu as immoo maaltu jira? Nucleusii jira. Nucleusiin kun immoo nucleusii kanarraa immoo electroniin fakkeenyaaf akkuma yaadatti as jirti jennee qabannu. Gara nucleusii kanaatti humni harkisu maal jennee waamna? Centripetal force jennee waamna. Gara nucleusii kanaatti kan harkisu centripetal force jennee waamna. Nucleusii kanarraa immoo kan dhiibu maal jennee waamna? Centrifugal force jennee waamna. Centrifugal force jennee waamna. Pulling force jedhaman away from the nucleus, electron from the nucleus. Nucleus irraa kan dhiibu jechuudha. Nucleusii kan dhiibu immoo centripetal force dha. Centripetal force dha jechuudha. Centripetal force immoo E square over R square dha. E square over R square dha. Asitti kan isin beekuu qabdanii potential energy ni E square over R dha. Garuu centripetal force immoo E square over R square dha. Lamman isaaniitu square dha jechuudha. Maaliif centripetal force dhaaf. Garuu potential energy dhaafi electron charge duwwaatu maalodha? Square dha jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Centrifugal force electron from away mv square over r dha jechuudha. Asitti immoo kan kinetic energy wajjin waliin makuun qabdan jechuudha. Kan kinetic energy 1/2 mv square dha.
Kani centrifugal force immoo mv square over r dha. Inni kun 1/2 mv square dha. Inni kun immoo mv square over r dha jechuudha. Kana beekuu qabdu. Yeroo itti kanatti egaa lamman isaanii dirqama wal qixxee ta'uu qabu. Maaliif stable taatee turuuf jechuudha. Fakkeenyaaf niwukileesiidha kun akkuma ammas ni kaase. Humni tokko as jira, elektirooniin as jirti. Centripetal force gara niwukileesiitti harkisa. Centrifugal force immoo elektiroonii irraa dhiiba jechuudha. Elektiroonii irraa dhiiba. Humni inni ittiin elektiroonii niwukileesii irraa dhiibuu fi humni centripetal force gara niwukileesiitti harkisu wal qixxee ta'uu qaba. Maaliif elektirooniin kun niwukileesii kanarra orbiitii kanarra stable taatee taa'uuf jechuudha. Stable taatee taa'uu fi maal ta'uu qaba? Lamman isaanii wal qixxee ta'uu qabu jechuudha. Lamman isaanii wal qixxee ta'uu qabu jechuudha. Asirraa egaa maal observe goona? Asii Bohr then introduced the addition requirement that the angular momentum. Kanarraa maal barbaade itti fufi? Angular momentum barbaade. Angular momentum jechuun immoo mv r dha jechuudha. Of the electron can take only certain permit value, that is integral multiple of h/2 pi. Akkuma kaasnee turre certain permitii bakka ta'e duwwaatti yookiin yeroo ta'e duwwaatii fi permitiidha yookiin ayyamamtuudha. Kunis immoo baay'ataa eenyuti? h/2 pi dha jechuudha. h/2 pi dha jechuudha. This requirement is called quantum condition. Kun immoo maal jedhamee beekama? Requirementiin kun quantum condition jedhamee beekama jechuudha. Paartiin kun gaa baay'ee dheeraadha. Paartiin kun baay'ee dheeraadha. Asitti gaa itti fufee requirementii kanaanii kuni angular momentum keenya jenneera. Kun immoo multiple of integraalii keenya jenneera jechuudha. Kanarraa asitti gaa n kun maanii multiple bakka buuti jechuudha. Lakkoofsa bakka buuti. Lakkoofsa 2 ta'uu danda'a, 1 ta'uu danda'a, 4 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. N multiple of integraalii akka inni ta'e nutti agarsiisuuf jechuudha. Isinitti galti. Yeroo itti kanatti maal arganna asirraa? Gara lammansaa yoo MR dhaaf irree asiinis MR tiif jennarree gara kanas MR tiif yeroo irree gatii V keenyaa maal arganna? V is equals to NH over 2 pi MR arganna jechuudha. 2 pi MR arganna jechuudha. Kana booddee substituting for V in equation 1.1. Equation 1.1 irratti maal laalle? Equation 1.1 irratti maal laalle? Equation 1.1 irratti kana laallee turre jechuudha. Kana laallee turre iddoo V kana maal gashina? Equation isammaa gashina jechuudha. Equation isammaa kana gashina jechuudha. Equation nuti arganne NH over 2 pi MR dha. Iddoo eenyu gashina jechuudha? Iddoo V gashina jechuudha. Solving for R. Itti fufnee maal goona? R tiif furra. R tiif gaafa furru maal jedha? Equation icha fudhannu. Equation ichi kanadha. Equation 1.1 kana. E square just E square over R square is equals to MV square over R square dha jechuudha. Asii MV over R dha jechuudha. R tokko isa kanaan baddi maal ta'a jechuudha? Asii square dha kuni. E square over R nu hafa jechuudha asii. Over R tu nu hafa is equals to maal ta'a jechuudha. Iddoon kun immoo MV square ta'a jechuudha. Kana booddee kan nuti barbaadaa jirru R dhaaf solve goona. Iddoo V kana immoo maal bakka buufna? Iddoo V kana immoo NH over 2 pi MR bakka buufna jechuudha. Iddoo V kana
2nh over 2 pi mr bakka buufna. Kanaafi gaafa bakka buufnu maal ta'a? E square is equals to over r tas ture. Asii immoo mv square jira jechuudha. Iddoo mv square kana maal bakka buufna jechuudha nuti? nh over 2 pi mr bakka buufna jechuudha. mr bakka buufna jechuudha. Yerootti kana gaafa bakka buufnu asii in kun eenyuutiin baay'ate jechuudha. In kun r'n gara kana dhufee ittiin baay'ate idhaaf deebi'ee hirama jechuudha. Itiif deebi'ee hirama jechuudha. Kana booddee gatii r keenyaa maal arganna? Gatii r keenyaa maal arganna? Gatii r keenya r is equal to n square h square over 4 pi m e square arganna jechuudha. Formulaa kan arganna. Gara lamman isaatii yookiin n square gaafa baafnu n square gaafa keessaa bahu h square over 4 pi m e square dha. Asitti inni maal baafne? Inni lakkoofsa wanta taatiif jechuudha. Itti fufee maal jedha? N is positive integer. Positive integer dha. 1 2 3 akkuma sila isinii kaasee jechuudha. And is called quantum number. Kunimmoo maal jedhama? Quantum number jedhamee beekama jechuudha. It is known that h pi m and e are constant. Lakkoofsa dhaabbataadha jechuudha. H Planck's constant dha. Pi akkasuma maaludha? 3.14 dha. Maasiin elektiroonii beekamaadha. Chaarjiin elektirooniis beekamaadha jechuudha. Equation 1.4 kanarraa kan arganna. Kana booddee maal ta'a jechuudha kuni gabaabaamatti. Kana booddee it is simplified to n square r is equal to n square times a naught. A naughtiin gaasti maal bakka bu'a? A naughtiin keenya maal bakka bu'a? H square over 4 pi m e square bakka bu'a jechuudha. M e square bakka bu'a. Maaliif iddootti kana gaafa buufnutu kan arganna wanta ta'eef jechuudha. Kan arganna wanta ta'eef jechuudha. Itti fufee according to equation 1.15 the only permitted value of radii of electron pass in the hydrogen atom are those proportional to the square of the whole number n. Lakkoofsa akkuma sila kaasaa turre only permitted value wanta yookiin lakkoofsa ayyamamte qofatu yookiin raadii ayyamamte qofatu maal ta'uu danda'a? Enerjii atomii sana keessa paas gochuu danda'a yookiin darbuu danda'a jechuudha. Kun immoo wajjin hariiroo kallattii qaba. Those proportional to square of a whole number. Whole number wajjin hariiroo square qaba jechuudha. Kana jechuun akkuma sila kaafne maal bakka bu'a? 1 2 3 bakka bu'a jechuudha. Inni jechuudha. The numerical value of E ni yookiin immoo lakkoofsota ammaa kan isa kana jechuudha. Kana fayyaasaa gaafa hojjennu meeqa nu dhufa? 0.53 angstramii nu dhufa jechuudha. Vaaliiwwan kunii jechuudha. Akkuma isin kaasne h konstaantiidha 6 point something dha. Akkasumas pi 3.14 dha. Akkasumas m mass of electron beekamaadha. Charge of electrons beekamaadha jechuudha. Yerootti hojjettanii 0.53 angstramii nu dhufa jechuudha. Angstramii nu dhufa jechuudha. Asitti gaa angstramiin kuni maalodha? Saffixiidha jechuudha. Asitti kan isin hubachuu qabdanii angstramii saffixiidha jechuudha. Maxxantuudha teerrezituu -10 bakka buuti jechuudha. R is equal to 0.53 angstram times n square dha jechuudha kan nuti argannu. Iddoo enotti kan nuti bakka buufnu lakkoofsa kanadha jechuudha. For instance, for n is equal to 1, R is equal to 0.53 angstram. This is the first bar radius. Kana jechuun gaa iddoo n keenya kana gaafa tokko bakka buufnu raadiyeesiin keenya meeqa dhufa? Tokko baay'isu tokko asitti gaa tokko square taati, tokko square tokkuma taati, tokko baay'isu 0.53 ni raadiyeesiin keenya meeqa dhufa? 0.53
angastiramii nu dhufa jechuudha. Kun egaa raadiyeesii jalqabaa kan eenyuti? Kan bohaariiti jechuudha. The larger the value of n, the farther the electron from the nucleus. Yoo valuun inni guddaadha ta'e lakkoofsi nucleus irraa yookiin raadiyeesiin keenya baay'ee guddachaa deema. Kun immoo nucleus irraa baay'ee fagaachaa deema jechuudha. Akkuma silas ni kaasaa ture. Giraafii kan argaa jirtu. Giraafiin kun asii nucleesiin isee kanadha. Asii egaa orbiitii jalqabaasee kanadha jechuudha. Orbiitiin jalqabaasee kanadha. Gatii inni keenya gaafa tokko ta'u raadiyeesiin keenya tokko ta'a jechuudha. Inni keenya gaafa lama ta'u, inni keenya gaafa sadii ta'u, arriin keenya gaafa inni keenya gaafa afurii ta'u akkasittiin deema jechuudha. Orbiitii kanaan immoo maal jennee waamna? Energy level jennee waamuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee kan wajjin ilaallu, Bohr showed that the energy that an electron in a hydrogen atom can occupy are given by energy Bohr showed godhe yookiin mul'ise kuni kan elektirooniin hydrogen irratti qabaatu jechuudha. Elektirooniin hydrogen energy isheen qabdu jechuudha. Energy of hydrogen is equals to RH minus of RH over n square dha. R'n kuni Rydberg constantidha. Innis lakkoofsuma constantidha jechuudha. Lakkoofsa constantii kan bakka bu'udha. Over n square dha jedhe. Equationiin kun immoo maal nutti agarsiisa kan jedhu wajjin ilaalla. Yeroo itti kanatti egaa lakkoofsi RH yookiin Rydberg constantiin kun meeqadha? 2.8 2.18 times 10 raised to minus 8 joule jechuudha. Equationii kana irra deebinee gaafa barreessinu minus of 2.18 times 10 raised to minus 18 joule over n square ta'e jechuudha. Asitti egaa negative sign kun maal agarsiisti? Ilaallu. The negative sign in equationii kana irratti jechuudha 1.16 is arbitrary convention. Kan irratti walii galamedha jechuudha. Signifying that the energy of electron in the atom is lower than the energy of free electron. Kun immoo maal nutti agarsiisa? Energiin elektiroonii atomii keessa jirtu maalii gadi akkasiin taate energy free taate kan energy elektiroonii free taate isaa gadi jechuudha. Inni atomii keessatti argamu isa energy bilisaarraa maalodha irra xiqqaadha jechuudha. Which is an electron that is infinitely far from the nucleus. Kun immoo kan nutti agarsiisu elektiroonii nucleus irraa baay'ee fagaachuu isaati. Infinitely lakkoofnee kan nuti hin argannedha jechuudha. Yookiin immoo lakkoofsa baay'ee guddaa ta'een nucleus irraa fagaachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. The energy of the free electron is given a value of 0. Yeroo itti kanatti energy free electroniin value isaa meeqaan fudhatama? 0 goonee fudhanna jechuudha. Kana jechuun 0 goonee gaafa fudhannu inni kan elektiroonii atomii keessatti argamu immoo lakkoofsa negatiivii ta'a jechuudha. Malee pozitiivii hin ta'u jechuudha. Pozitiivii taanaan isa atomii keessaa caala wanta ta'eef. Asitti kan isin hubachuu qabdan kanadha. As the electron gets closer to the nucleus, as any decrease, energy become larger, absolute value, but also more negative. Maal jedha? Yoo inni keenya decrease ta'e, kana jechuun gaafa nucleusittis siqaa deemu, energy keenya maal ta'a deema? Guddachaa deema. Kun immoo maaliin jechuudha? Lakkoofsa negatiiviitiin jechuudha. Lakkoofsa negatiiviitiin guddachaa deema. The most negative value then it is reached when n is 1, which is corresponding to the most stable energy state. Yeroo itti energy lakkoofsa negatiivii keenya baay'ee negatiivii ta'utti n keenya gara wanitti jechuudha kan inni siqu. Kun immoo maal nutti agarsiisa? Gara inni itti siqe jechuun energy statein keenya suni
baay'ee stable akkasiin taate nutti agarsiisa jechuudha. We call this the ground state or ground level jennee waamna. Kanammoo maal jennee waamna? Most stable energy state maal jennee waamna? Ground state yookiin ground level jennee waamna. Which refer to the lower energy state of the atom. Kun immoo energy baay'ee iddoo energy baay'ee gadaanaa qabdu jedhamtee waamamti ground state yookiin ground level jechuudha. The stability of the hydrogen electron diminish for n is equal to 2, 3. Each of these level is called excited state or excited level jennee waamna jechuudha. Energy stability kun immoo maaliin murtaa'a? Gatii n irratti hundaa'a jechuudha. N asii tokko irratti maalidha? Ground state yookiin iddoo energy gadaanaa qabdudha. Lamaa ka'ee garuu energy iddoo olaanaa qabdudha jechuudha. Kun immoo excited state isa fakkeenyaaf orbiitii jalqabaa yookiin iddoo energy gadaanaa qabdu hin ta'e kun immoo lammaffaa isaa hin ta'e kun immoo maal ta'a? Sadaffaa isaa ta'a jechuudha. Akkuma kana egaa akkuma inni isaa dabalaa deemuun fageenyi isheen nucleus irraa qabdu maal ta'a deema? Dabalaa deema jechuudha. Kana jechuun immoo excited state dha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti excited state taati, asitti immoo ground state taati jechuudha. Asitti more excited state taati. Akkuma asii dabaluuni excited state ummaan ishee dabalaa deema jechuudha. Yookiin air energy ishee dabalaa deema jechuudha. Asitti egaa karaa salphaatiin ittiin kana qabattan isinitti himu. Fakkeenyaaf kan foorii barbaanne hin ta'e foorii barbaanne hin ta'e minus of 2.18 times 10 raised to minus 18 dha. Minus 18 dha. Over jennee iddoo inni keenya meeqa buufna siisi? Foorii buufna. Foorii square gaafa buunu meeqa ta'a? 16 ta'a jechuudha. 16 ta'a jechuudha. Maaliif asii inni square dha wanta ta'eef jechuudha. Inni keenya asii immoo foorii dha. Foorii square immoo 16. Lakkoofsa xiqqoo kana gaafa lakkoofsa kanaaf irru lakkoofsattiin baay'ee xiqqoo taati jechuudha. Lakkoofsa baay'ee xiqqoo negatiivii taate jechuudha. Lakkoofsa baay'ee xiqqoo negatiivii taate jechuun immoo enerjiin isaa guddaadha jechuudha. Garuu immoo inni kana amma fakkeenyaaf inni kana waan inni fudhanne iddoo inni minus of 2.18 times 10 raised to minus 18 fayyadamna yenna ta'e over iddoo inni keenya meeqa fudhanna wanii fudhanna yenna ta'e lakkoofsa negatiivii kana dhufa jechuudha. Kana jechuun asii inni keenya waniidha jechuun energy iddoo gadaanaa akkasiin qabdu arguu dandeenya jechuudha. Kun meeqa dhufa? Negative 2.18 times 10 raised to minus 18 dhufa. Inni silaa galuu lakkoofsa baay'ee zeerootti siqu dhufa jechuudha. Yookiin lakkoofsa baay'ee gara zeerootti siqu dhufa jechuudha. Negatiivii gara zeerootti siqu dhufa. Kun maal nutti agarsiisa? Energy state isaa baay'ee guddaa akka inni ta'e. Asii gaa enerjiin inni hin dabala yenna ta'e enerjiin keenyas hin dabala jechuudha. Kan isin qabachuu qabdanii maaliif negatiiv saayinii kanarratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Negatiiv saayiniin kun maal nutti agarsiisa? Lakkoofsi akkuma sila kaasne enerjiin elektiroonii atomii keessatti argamtu enerjii firii taate gad akka isheen taate nutti agarsiisa jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu the hydrogen electron for which n is greater than 1 is said to be excited state. Akkuma sila isinii kaase gatiin inni keenya tokko ol yenna ta'e 2, 3, 4, 5 yenna ta'e maal jennee waamna? Excited state jennee waamna. Lakkoofsi keenya inni is equal to 1 irratti immoo ground state yookiin ground level jennee waamna jechuudha. Using Bohr equation 1.16 relating the energy En and energy level N for electron, it is possible to calculate energy of single electron in a ground state or excited state. Equation 1.16 irraa akka arginutti tokkoon energy
levelii sanaa fi kaalkuleetuu akka dandeenyudha. Nusi kaalkuleennee arganneerra jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan E4 hojjenneerra, kan E1 hojjenneerra jechuudha. Enerjiin isaa kan 1 ta'ee jechuudha. Iddoo inni meeqa buufna? Asii iddoo inni 1 buufne as fuunee 1 square goone, akkasumas Reedinberg konstaantii maayinasii as jirti 2.18 times 10 raised to minus 18 goone kaalkuleetaa turre jechuudha. Haaluma kanaan kaalkuleetuun ni danda'ama jechaadha jechuudha kunis. As egaa example jira. Example kana ilaallu. Consider n is equal to 5 state of energy atom. State of energy atomidha. N is equal to 5 jechuudha. Using the Bohr model, calculate the radius of the electron orbit, the velocity and the energy of electron. Maallu gaafate radius isaa calculate nuun jedhee, radius calculate akkasumas velocity akkasumas energy of electron sana calculate nuun jedhee, akkuma sila kaasne R'n keenya maal jennee turre, R is equal to 0.53 angstrom times n square jennee turre jechuudha. Iddoo inni keenyaaf inni meeqa buufna jechuudha? 5 buufna jechuudha. N is equal to 5 waan nuun jedheef. Kunis meeqa dhufa? 1.524 naanoomeetirii dhufa jechuudha. Velocity immoo kan akkaataa nuti kaalkuleennu, velocitiin keenya immoo nh over 2 pi mr akka inni ta'e equationii irraa arganneerra jechuudha. Equationii irraa arganneerra. Kanaafi kan ammoo iddoo inni meeqa buusudha jechuudha. Iddoo inni meeqa buusudha? 5 buusudha jechuudha. 5 gaafa buufnu hundumti isaa konstaantiidha akkuma sila kaasnee turre. Hundumti isaa konstaantiidha asitti. H'dha. Kun hundumti isaa konstaantiidha jechuudha. H'nis, p'inis, m'nis, r'nis konstaantiidha jechuudha. Kanaaf gaafa bakka buufnu meeqa dhufa jechuudha inni immoo 3.8 times 10 raised to 5 meter per second dhufa jechuudha velocitiin isaa. Velocitiin isaa kana dhufa. Itti fufnee kan biraan kan inni calculate nuun jedhamu maaludha? Kan inni calculate nuun jedhamu energyidha jechuudha. E5 fi akkuma sila gubbaatti haasofnee turre En is equal to negative of 2.18 times 10 raised to minus 18 over n square dha jechuudha. Iddoo inni keenya meeqa buufna? 5 buufna jechuudha. Asirraa kana booddee kan nuti argannu 8.72 times 10 raised to minus 20 dha jechuudha. Itti fufee maal nuun jedhee? Itti fufee example toorratti calculate the energy of the hydrogen electron in N1, N2, N3 using equation of salphaadha wanta ta'eef hojjechuu dandeessu bakkuma buusuudhaan salphaadha waan ta'eef ofii keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Equationii gubbaatti wajjin ilaala irratti hundooftanii jechuudha. Bohr model also quantitatively explained the line spectra of the hydrogen atom. Bohr modeliin egaa quantitativis ibseera jechuudha. Maaloo line spectra of hydrogen jechuudha. He proposed that absorption and emission of line spectra corresponding to the transfer of electron from one orbit to another. Akka proposal isaatti yookiin akka qorannoo isaatti energiin absorb taatu yookiin emit taatu formula line spectraatiin jechuudha. Energy maal gooti? Transfer gooti. Electronii transfer gooti. Orbitii tokkorraa gara orbitii biraatti jechuudha. Energy must be absorbed for the electron to move from one orbit to another when having a bigger radius. Energy dirqama maal taati jedhee? Dirqama change taati yookiin dirqama absorb taati. Yerootti electronii orbitii tokkorraa gara orbitii biraatti dabartu. Kunis immoo raadiyeesii guddaa isa qabuuf jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf niwukileesii inni ta'e
akkasitiin jira inni ta'e kuni raadiyeesii guddaa qabaata. Raadiyeesii guddaa qabaata inni isaa guddaa wanta ta'eef jechuudha. Yerootti kanatti isa kanatu absorbii godha jechuudha. Isa gubbaa kanatu isa raadiyeesii guddaa qabutu absorbii godha jechuudha. Eenyuun energy. Kanuma jechuu barbaade. Whereas energy is emitted when the electron moves from the higher orbital energy level to NI to the lower energy orbital NF. Yerootti kanatti immoo maal jedhee akkuma amma wajjin ilaallee turre niwukileesii ta'u kuni asimmoo maaltu jira? Orbitaalii jira. Asimmoo maaltu jira? Orbitaalii kan biraatu jira. Yookiin energy levelii kan biraatu jira jechuudha. Kuni energy levelii guddaa qaba. Kun energy levelii isa taanu qaba jechuudha. Yerootti iseen kuni asirraa gaditti buutu immiitii ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'uu qaba? Energy guddaarraa gara energy xiqqootti gaafa inni gadi bu'u energy levelii xiqqaarraa guddaarraa gara energy levelii xiqqaatti gaafa gadi bu'u enerjiin keenya maal taati? Immiitii taati jechuudha. Yookiin immoo hin gallakkifamti jechuudha. Kan isheen absorbii taatu immoo gaafa inni guddaan yookiin raadiyeesii guddaa kan qabu gaafa inni absorbii godhu maal taati jechuudha? Absorbii taati jechuudha. Yookiin kan fudhachuu danda'u isa raadiyeesii guddaa qabudha. Kan gallakkisuu danda'us isa enerjii maal qabudha? Enerjii guddaa qabudha jechuudha. Enerjii guddaa qabudha jechuudha. Maal jedhaa itti fufi? That the change in energy E is the difference in the energy between the final and the initial state electron. Fakkeenyaaf akkuma nama kaasaa ture kun sentarii keenya inni ta'e as kun orbiitii keenyadha. Ittaanee kan jirus maal keenya? Orbitaala keenya jechuudha. Energy levelii keenyadha. Fakkeenyaaf asirraa gadi buutee inni ta'e asii kun maal keenya ta'a? Initialii keenya ta'a. Inni kun immoo finalii keenya ta'a jechuudha. Maal jedhagaa? Energy difference energy changing keenya enerjiin kana gidduutti changii ta'e energy initialii hir'isu energy finaliitiin arganna jedha. Energy finalii hir'isu energy initialiitiin arganna jedha. Hojiin ilaalutti fufne. Kuno change in energy is equal to energy final minus energy initial. This equation is similar to change in energy is equals to minus RH minus RH times 1 over n final square minus 1 over n initial square equal. Asitti gaa maaliifii R keenya isaa fide jechuu dandeessu. Kun eessaa dhufe? Energy final in keenya maal jechuudha dursa? Energy jechuun maal jechuudha? Energy jechuun akkas ilaalletti energy final keenya energy akkas ilaalletti minus RH over n square ture. Asii kun asii finalii ta'e taanaan inni iseen kunis maal taati? Finalii taati. Minus jenna. Itti fufnee asii amma fakkeenyaaf energy initialiin barbaadna inni ta'e immoo energy initialiin keenyas maal ta'a? Minus RH over n initial square ta'a jechuudha. N initial square ta'a. Kanaafi nummoo finalii irraatu initialii hir'isaa jirra wanta ta'eefi lamman isaanii maal waliin qabu? Minus RH waliin qabu. Minus RH qobaatti baafanna jechuudha. Kana booddee 1 over n square minus 1 over n final square minus 1 over n initial square ta'a jechuudha. Kana booddee iddoo RH maal bakka buusuu dandeenya? Minus 2.18 times 10 raised to minus 18 joule bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kana booddee equationiin keenya kana ta'a jechuudha. Where n I initial kan isinitti meera tartiiba isaatiin kun initialii bakka bu'a kun immoo finalii bakka bu'a jechuudha. Change in energy is equal to HV. Thus we have change in energy keenya immoo akka gubbaatti ilaalletti HV qabna. HV is equal to maal fayyadamna jechuudha gaama lamman isaanii compare goonee fayyadamna jechuudha. HV is equal to minus 2.18 times 10 raised to minus 18 joule. Sabooddee kana finnee bakka buufna jechuudha.
kuni kana wajjin wal qixxeedha. Change energy inni kunii fi isa kana wal qixxee goona jechuudha. Asirraa maal kaalkuleetuu dandeenya? Velocity keenya kaalkuleetuu dandeenya jechuudha. Maaliif h Planck's constantidha. H'n Planck's constantidha waan ta'eef lakkoofsa dhaabbataa waan ta'eef jechuudha. Akkasumas energy inni finaalii keenya gaafatamuu dandeenya. Akkasumas inni initialii keenya illee gaafatamuu dandeenya jechuudha. Notice that when n final greater than n initial, change in energy is positive. Yoo energy finaliin energy initialii caalee kana jechuun isteetii guddaa irraa gara isteetii xiqqaatti gadi buute yenna ta'e change in energy keenya maal ta'a? Positive ta'a. Kana jechuun fakkeenyaaf kanaa fi orbitaala kana jira yenna ta'e kan biraan orbitaalii kana jira yenna ta'e orbitaalii guddaa kanarraa gaafa orbitaalii kanatti gadi buutu ifama akkas jechuu miti. Orbitaalii xiqqoo kanarraa gara orbitaalii kanaatti gaafa gadi buutu ol baatu kun inni faayinaalii keenya ta'a. Kun immoo inni inishaalii keenya ta'a jechuudha. Yerootti kanatti gaafa isheen achi ol baate jechuudha. Change in energy keenya maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Asitti inni faayinaal greater than inni initial jechuun maal jechuudha? Gaafa elektiroonii isteetii xiqqoo irraa gara isteetii guddaatti dabartu jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu indicate that the system has absorbed energy. Siistemiin kun maal godhe? Energy absorb godhe. Change in inni positive ta'e jechuun energy ittiin maal taate? Absorb taate jechuudha. Akka gubbaatti wajjin ilaallee turretti immoo energy kan isheen absorb taatu yoo energy levelii xiqqaarraa gara energy levelii guddaatti dabarteedha jenneerra wanta ta'eef jechuudha. But any initial is greater than any final, change in is negative and this correspond emission of energy. Kun immoo maaltu agarsiisa? Emission of energy nutti agarsiisa. Initialiin keenya yoo finalii keenya caalee change in energy keenya negative ta'a. Change in energy keenya negative ta'e jechuun immoo emission of energy tu geggeeffame jechuudha. Asirra gaaffiin jira. Calculate the energy emitted when an electron move from the n equal to 3 to the n equal to 2 energy level. Eessaa gara eessaatti deemte energy emitted taate. Emitted kan akkasiin taate kan nutti agarsiisu immoo utuma emitted ta'e jedhamtu nutti himne sadiirraa gara lamaatti gadi bu'uunsee akkasiin energy emitted goote nutti agarsiisa jechuudha. Determine the wavelength of the emitted energy. Maal barbaadu nuun jedhee wavelength isaa barbaadu nuun jedhe. Wavelength keenya immoo akkaataa nuti argannu change in h is equals to change in e is equals to hv dha. Iddoo v keenya kana maaltu galuu danda'a? Iddoo v keenya kana maaltu galuu danda'a? c over lambdaan galuu danda'a jechuudha. c over lambdaan galuu danda'a. Asirraa lambdaa keenya barbaaduu fi criss crossii baay'isna. Criss crossii gaafa baay'isnu hc is equals to change in e times lambda ta'a jechuudha. Kana booddee lambda argachuuf gama lammansaa meeqaaf irra jechuudha? Change in e dhaaf irra jechuudha. Change in e dhaaf irra. Asiinis change in e dhaaf irra jechuudha. Change in e inni kun asiin bada maal ta'a jechuudha? Maal ta'a? Lambda is equals to hc over change in e ta'a jechuudha. Change in e keenya immoo kan nuti ittiin argannu equation isa gubbaatti ilaalleen arganna jechuudha. Yookiin immoo equation kanaan arganna jechuudha. Kunis minus r h times 1 over n final square minus 1 over n initial square goone arganna jechuudha. Kanaantu argannaa jechuudha. Minus rh kanaan arganna jechuudha. Erga kanaan arganne h'n konstaantidha, c'n konstaantidha jechuudha. Bakka buufnee lambdaa keenya argachuu dandeenya jechuudha. Lambdaa keenya haala kanaan gaafa hojjennu egaa 656 naanoomeetirii nu dhufa jechuudha.
Paartiin kun gaa baay'ee dheeraadha. Paartiin kun baay'ee harkaa dheerateera. Itti fufee maal jedha? Each special line in the emission of spectrum corresponding to a particular transition in an hydrogen atom. When maal jedha? Special line spectral line tokko gaafa emissionii taatu particular translation hydrogenii keessatti ni qabaatti. Yookiin hydrogenii keessatti bakka murtaa'e ni qabaatti jechuudha. Transitionii bakka guutuu tokko ni qabaatti. When we study a large number of hydrogen atoms, we observe all possible transition and hence the corresponding spectral line. Yeroo itti lakkoofsa gurguddaa study goonu yookiin qo'annu maal ta'uu danda'a? All possible transition and transitionii hundumtuu jiraachuu danda'a. Akkasumas hence corresponding spectral line. Spectral line baay'eenis jiraachuu danda'u jechuudha. Spectral line fakkeenyaaf transitionii baay'ee qoranne innate spectral line keenyas baay'ee mataa jechuudha. For instance fakkeenyaaf figure 1.14 illustrated line spectra of a hydrogen atom when its electron moves from N4 to N1. Figure 1.4 irraa kan argamu jedha. Line spectraanii hydrogenii yeroo energy level of N4 irraa gara N1 itti gadi buutudha. N3 irraa gara N1 itti gadi buutudha. Akkasumas N2 irraa gara N1 itti gadi buutudha jechuudha. Wajjiniin ilaallu. Fakkichi isa kanadha. Kuni gaafa seenii N4 irraa gadi buutu. Wavelength isaa kana fakkaata. Gaafa seenii asitti gaa wavelength isaa meeqa jechuudha? 486 jechuudha. 486 jechuudha. N4 irraa gaafa gadi buutu. N3 irraa gaafa gadi buutu immoo kanadha jechuudha. Wavelength isaa kana ta'a. Akkasuma inni tuurraa gaafa gadi buutu immoo kanadha jechuudha. Wavelength isaa kana fakkaata jechuudha. Innis immoo 656 ta'a jechuudha. Haala kanaanii compare goone ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Each horizontal line represent an alloyed energy level for the electron in an hydrogen atom. Asirraa gaa sararriin kun kan inni nutti agarsiisu energy leveliin suni akkasiin elektiroonii sana baachaa jirtu nutti agarsiisa jechuudha. Akkasiin baachuuf alloyidii taate nutti agarsiisa jechuudha. The energy level are labeled with their principal quantum number. Energy leveliin kun immoo maaliin moggaafama? Principal quantum number'idhaan moggaafama. Gara boodaatti principal quantum number jechuun maal jechuu akka ta'e wajjin ni ilaalla. The emission spectrum of hydrogen include a wide range of wavelengths from the infrared to ultraviolet. Emission of spectrumiin immoo akkuma isinii kaasaa ture reenjii garaagaraa qaba. Wavelengths reenjii garaagaraa qaba. Infrared dhaqee hanga ultraviolet jechuudha. Hanga ultraviolet'tti reenjii garaagaraa ni qaba jechuudha. Table 1.2 shows a series of transitions in the hydrogen spectrum. They are named after the discoverer. Table 1.2 ni transitionii series kan hydrogen nutti agarsiisa. Kun immoo erga discover ta'ee booddee kan moggaafamedha jechuudha. The Balmer series was particularly easy to study because some its line fall in the visible range. Balmer series kan jedhamu qo'achuudhaaf baay'ee salphaadha. Sababiin isaa immoo laayiniin gara visible range'tti jechuudha kan inni mul'ate. Laayinii isaa teebilii kanarraa jechuudha kan nuti arginu. Ultravioletiin tuudhaa keetiin visible and ultravioletiin kan biraan baalmerii keessatti jechuudha. 3-4 yookiin immoo inni faayinaaliin keenya tuudha. Inni inishaaliin keenya immoo 3-4
5 dha. Kana jechuun gara gadiitti gaafa isin gadi buutu nutti agarsiisa jechuudha. Asitti egaa kan isin qabachuu qabdanii yeroo hundumaayyuu jechuudha intiraansii irra kan dhufu yoo maal ta'e enerjiin gubbaatii gad dhufti yookiin immoo enniin keenya maal irrattidha. Fakkeenyaaf inni faayinaaliin 2 ta'e inni inishaaliin 3 ta'uun eessaa akka isin dhufte nutti agarsiisa wanta jedhamu qabachuu qabdu jechuudha. Asirratti kanuma qabachuutu isinirraa eegama jechuudha. For a large orbit radius, that means higher atomic energy level, radius guddaa qaba taanaan energy guddaa kan inni qabu wajjin ilaalleerra. The farther the electron drops, the greater energy, higher V short wavelengths of the emit photon. Asitti egaa kan isin qabachuu qabdanii energy greater energy qaba jechuun yeroo hundumaa frequency wajjin hariiroo kallattii qaba jechuudha. Frequency'n akka dabaleeni maaltu dabala jechuudha. Frequency'n dabalee jennaani energy'n keenyas hin dabala. Wavelength'n dabalee jennaani energy'n keenya xiqqaata jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu limitation of the Bohr model dha. Bohr model immoo maaliin limitation ta'e yookiin immoo backward isaa dadhabina isaa wajjin ilaalla. The Bohr model was an important step in the development of atomic theory. Bohr modeliin atoomota jiran keessaa yookiin moodeloota jiran keessaa moodelii baay'ee murteessaa ta'edha. He introduced the idea of quantized energy state of the for the electron in hydrogen atom. Inni akka jedhutti akka yaada isaatti jechuudha. Enerjiin kan isin quantized ta'u maal keessattidha kan inni dhiyeesse akkuma silasnii kaase hydrogen atomii keessattidha. The model explain atom and ion containing only one electron such as hydrogen, helium and lithium. Moodeliin isaa kun kan inni ibsee elektiroonota chaarjii tokko tokko ofirraa qaban duwwaadha. Inni waan elektiroonii kan ofirraa qaban duwwaa ibsi. Innis hydrogenii, heliumii fi lithiumidha jechuudha. However, this model several limitation. Haa ta'u malee limitationii garaagaraa ni qaba. Inni jalqaba it does not explain the atomic spectra for more complicated atom and ion even that of helium and next simplest element. Akkuma jalqaba isinii kaase elementoota baay'ee ciccimoo ta'anii akkasumas atoomota baay'ee ciccimoo ta'anii hin hojjenne jechuudha. Limitationiin Bohrii inni tokkoffaan kan hydrogenii duwwaa hojjete, kan heliumis hin hojjenne, kan lithiumis elementoota salphaadha jedhaman kanallee hin hojjenne jechuudha. Limitation isaa keessaa isa tokkodha inni kun. It does not explain about further splitting of spectral line in hydrogen atom. Hydrogen spectra on application of magnetic field. Kan biraan immoo spectral line kun splitting ta'amuun ta'u bifa magnetic fieldiitiin. Magnetic field jechuun bakka magneetiin dandeettii harkisuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf iddootti kanatu magneetiin jira inni ta'e magneetii inni ta'e kun amma asitti harkisuu hin danda'a inni ta'e naannoo kanaan maal jenna magneetic field jennee waamna jechuudha. Magneetic field jennee waamna. Kanaa digaa maal hin taane Bohrii kanaan wal qabsiisee hin ibsine jechuudha. Dadhabina isaa keessaa magneetic field wajjin wal qabsiisee ibsuu hin dandeenye jechuudha. Kan biraan immoo it consider electron to have both known radius and orbit. Inni kan inni itti qabate elektirooniin radiusis qabdi orbitis qabdi jedhe, which is impossible according to Heisenberg uncertainty principle. Akka Heisenberg uncertainty principleetti gara boodaa wajjin ilaalla. Maal jedhani positionii elektirooniitii fi speedii elektiroonii al tokkicha beekuun hin danda'amu jedha. Inni immoo maal jedhee orbiitii isaa yookiin orbit levelii isaa yookiin energy levelii isaa akkasumas raadiyeesii isaa jechuun fageenya isaa distaansii isaa sana al tokko akka beekutti qabate jechuudha. Kanaaf dadhabina Bohr keessaa warreen kuni warreen ijoodha jechuudha. Barnooti keenya har'aa kana fakkaata ture. Paartii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura.
paartii itti aanu immoo the wave particle duality of matter and energy kan jedhu walitti deebina jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Hiriyoota keessanii fi akka isaan viidiyoo kanarraa fayyadamanii fi sheerii godhaa isiniin jedha. Viidiyoon kun immoo inni isinitti toleera ta'e laayikii godhaa isiniin jedha. Thank you very much.